Haala yeroo ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasee jira. Itoophiyaan biyya qormaatilee keessaaf alaan baroota keessatti ishee mudatan hunda injifannoon darbuun tokkummaa ishee eeggattee har'a geessedha. Tokkummaa jabaa fi hariiroo cimaa qabaachuun saboota sablammootaa fi uummattoota ishee sababoota itti fufiinsaa fi bu'uura jabaa irratti ijaaruu ishee mirkaneessan keessaa hangafummaan kan eeramudha. Kunis fuulduree fi hiriin sabaa fi sablammootaaf uummattoota biyyattii kan walitti hidhate ta'uu isaa kan mirkaneessedha. Tokkummaan Itoophiyaa fi hariiroon uummattoota bu'uura cimaa irratti akka ijaaramu dhaabbilee taasisan keessaa raayyaan ittisa biyyaa adda durummaan kan eeramudha. Raayyaan ittisa biyyaa hundeeffama isaa irraa eegalee sabaa fi sablammootaa fi uummattoota biyyattii irraa kan hundaa'ee fi dhaabbata guddicha tokkummaa biyyaalessaaf birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuun kan tajaajilaa tureef jirudha. Raayyaan ittisa biyyaa dirqama nageenya kabachiisuu biyya keessaaf sadarkaa idil addunyaatti kennamu hunda jaalala biyyaa fi gootummaa olaanaan baachuun injifannoo seena qabeessa galmeessaa kan ture loltuu uummataati. Raayyaa ittisa biyyaa mallattoo tokkummaa Itoophiyaa isa olaanaa ta'e kana finxaalestoonni biyya keessaa humnoota alaa waliin qindaa'uun meeshaalee pirooppaagaandaa isaanii fayyadamuudhaan maqaballeessii garaagaraa taasisuun dadhabsiisuuf tarkaanfatanis raayyaan ittisa biyya keenyaa tokkummaa biyyaalessummaa isaa kan yeroo kamiyyuu caalaa jabeessuudhaan dirqama irraa eeggamu sirnaan bahachuu irratti argama. Hundaa ol raayyaa ittisa biyyaa irratti aggaammii taasisuun birmadummaa biyyaa tuquu ta'uu hubachuu sirnaan beekamuu qaba. Hiree fi abdiin fuula duraa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa walitti hidhamiinsa guddaa kan qabu ta'e osoo jiru humni finxaalessa jawwisaa naannoo Amaaraatti gaaffii uummataaf kan gurmaa'e fakkeesse hidhannoon deeggaramee raayyaa ittisa biyyaa dura dhaabbachuun naannicha dirree waraanaa taasisuuf socho'aa jira. Uummanni Amaaraa mirga ofiin of bulchuu gonfachuun ofiin of bulchaa osoo jiru uummanni Amaaraa uummata biroo irraa addatti gaaffii kan qabu fakkeessuun tooftaa uummata burjaajessuu qabaachuun karaa qaxxaamuraatiin aangoo jiddu galeessaa to'achuuf humni saamichaa irratti gurmaa'e kun tajaajila hawaas dinagdee naannichaa booddeetti deebisuu irratti argama. Uummanni naannichaa waraana kaaba biyya keenyatti waggoota lamaan darban mudatee tureen rakkoowwan gurguddoof saaxilamee ture irraa osoo hin dandamatin humni jawwisaa kun irra deebin naannicha rakkoo jabaaf akka saaxilamuu taasisaa jira. Saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hundaan walitti hidhamiinsa dhiigaa akkasumas daangaa bulchiinsa bal'inaan kan waliin qooddatu uummanni Amaaraa humni finxaalessaa jawwisaa yeroon dhufu qormaata akka itti ta'uu fi waqtii oomisha qonnaa eeggatee danqaa naannichatti ta'aa jiraachuu isaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummata naannichaa ni yaachisa. Sagalee uummata Amaaraatiinis ta'e sabaa fi sablammootaa fi uummattoota biyya keenyaa hundaan mootummaan filamee hundaa'e walqixxummaa irratti karaa hundaa'een fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjechuu irratti argama. Humni finxaalessaa jawwisaa seeneffamaa qeenxee biyyaan hin bulchine jiraachuu hin qabdu jechuun gaaffii uummataa kan gurmaa'e fakkeessuun fedhii aangoo qaxxaamuraan qabachuuf mootummaa naannichaa diiguu fi hokkoraan dhimmoota hawaasummaa siyaasaa fi dinagdee naannichaa hunkuran faayidaa uummata Amaaraa miidhuu irratti argama. Jaarraa 21ffaa keessa jirru kana keessattis yeroo biyyi mootummaa badhaadhinaan hoogganamaa jirtu keessatti humna afaan qawweetiin gaaffiin uummata Itoophiyaas ta'e uummata Amaaraa deebi'u kan hin jirre yoo ta'es rakkinoonni gurguddoo fi dararri maqaa kanaatiin uummata irra ga'u mootummaa naannoo Oromiyaa guddaa kan gaddisiisudha. Waan ta'eefuu uummanni naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa uummataa fi mootummaa naannoo Amaaraa akkasumas sabaa fi sablammoota biroo waliin ta'uun humna finxaalessaa kana irratti qabsaa'uun nagaa fi tasgabbii biyyattii kan mirkaneessu ta'uu cimsee hubachiisa jedha ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa haala yeroo ilaalchisuun baase.